أبامي أي على إنجيل. أنا أنت كده. شو بقى إيه بيرا خلاص. إما تشوف بقى شو شو باي باي. كنت أفنو طبعا ندمي. تتري شو gitar إنجيل شو ما تايا. أما لا gitar maal gitu barra بايتا. wiini kiyya kaa fudha torba qabunarraa fudhattee deemtee barbaadla إيش wallaahi اسمه نجي. guys deemee jira baqqaanillee galatoomaa warri taaptaap naa gootan hundi keessanuu galatoomaan isinin jaa baay 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 hin deeminii maaltu jiraan taa duuba dadhabeetiin hin jira rayyaan ammaali an gaafa tana dura gaafa dhengaddaa malee haa teessan maali haa lubbuun si ba'u jirti jaan namni na bira jira ture haa lubbuun na bahuuf deemte duuf deemta kamishtas fanaan jechuu jira namni na bira jira an gaafa san irratti ilma namaa quufee an dhugaa naa himi feetaami wallaahi akkasii Dhugaa keeti. hogguu nama kana if biraa dhabde mataan si rabbashama wallaahi laazimaan gaafa akkasitti hospitaala maali amma lubbuun tanteessi bahu jirti jaansan ummaa xiyyafaatu silkii keessa jira malee namni tokkichi na bira hin jiru ture bara du'uuf deemtaa kanaan jaa wallaahi laazim yoon wanni hundinuu yaani tawakkaltu alallah jee rabbii kan kee irratti hirkadhu deem jireenya kan kee keessatti rabbii kan kee irratti hirkattee gise deemte ilma namaas hin barbaachisu an amma jireenya kiyya keessatti waan uumamuu fi waan dhufuufillee wallahi laazim ilma namaa nan barbaachisu mataa kiyyaaf baqidha waan narraa eeggamu jireenya kiyyaa fi ilmootiyaaf ani baqidha jeetiyyaadha yaa ilmootiyaa amma lagizeedhaaf baatii takka ganaa kan innaa ifirra dhiise ati ni beekta amma namni akka waan naaf inni kam zamaan adda baane quba qabda fatu'ati amma baatii takkaaf haga kana qabuu dadhabee akkanatti namu ajandaadhaaf maali girgirii buusa an barra ol ka'ee ajandaa uummata kanaa uumuu wallaalle garuu beekaaf yaani jechuun jireenya kan kee as gubbatti haasa'uuf Gobas. hin jiru ani gaafa akkas naan jaansan maaliif hiniifiin achiin deemee waan takka hin tahin maali erga nan hospitaala dhaqee namutu kaachina dhufee mi gaafa san atuun jirta mataan keeti erga nan kophaa kiyya waan makiinaa keessa duuna fakkaate oksum billaa gaafa san kophaa kiyya taaksii keessa taa'ee deeme alaa kulli haala ilma namaati irratti abdatanii jiraachuun hin barbaachisu mataa keetitti jireenya kan kee rabbiin wakiila siif ta'ee deema tasanii achi namni sa'aati gammachuu qabdu si biraan agarta ammaali an gaafa tana dura gaafa dhengaddaa malee haa teessan maali haa lubbuun si ba'u jirti jaan namni na bira jira ture haa lubbuun na bahuuf deemte duuf deemta kamishtas fanaan jechuu jira namni na bira jira an gaafa san irratti ilma namaa quufee an dhugaa naa himi feetaami wallaahi akkasii Dhugaa keeti. hogguu nama kana if biraa dhabde mataan si rabbashama wallaahi laazimaan gaafa akkasitti hospitaala maali amma lubbuun tanteessi bahu jirti jaansan ummaa xiyyafaatu silkii keessa jira malee namni tokkichi na bira hin jiru ture bara du'uuf deemtaa kanaan jaa wallaahi laazim yoon wanni hundinuu yaani tawakkaltu alallah jee rabbii kan kee irratti hirkadhu deem jireenya kan kee keessatti rabbii kan kee irratti hirkattee gise deemte ilma namaas hin barbaachisu an amma jireenya kiyya keessatti waan uumamuu fi waan dhufuufillee wallahi laazim ilma namaa nan barbaachisu mataa kiyyaaf baqidha waan narraa eeggamu jireenya kiyyaa fi ilmootiyaaf ani baqidha jeetiyyaadha yaa ilmootiyaa amma lagizeedhaaf baatii takka ganaa kan innaa ifirra dhiise ati ni beekta amma namni akka waan naaf inni kam zamaan adda baane quba qabda fatu'ati amma baatii takkaaf haga kana qabuu dadhabee akkanatti namu ajandaadhaaf maali girgirii buusa an barra ol ka'ee ajandaa uummata kanaa uumuu wallaalle garuu beekaaf yaani jechuun jireenya kan kee as gubbatti haasa'uuf hin jiru ani gaafa akkas naan jaansan maaliif hiniifiin achiin deemee waan takka hin tahin maali erga nan hospitaala dhaqee namutu kaachina dhufee mi gaafa san atuun jirta mataan keeti erga nan kophaa kiyya waan makiinaa keessa duuna fakkaate oksum billaa gaafa san kophaa kiyya taaksii keessa taa'ee deeme
Ala kulli haala ilma namaati irratti abdatanii jiraachuun hin barbaachisu. Mataa keetitti jireenya kan kee Rabbiin wakiila siif ta'ee deema. Tasanii achi namni sa'aatii gammachuu qabdu si biraan agarta. Ammaali hangaafa tana dura gaafa dhengadaa malee teessan maali haa lubbuun si bahu jirti jaan namni na bira jira ture. Haa lubbuun na bahuuf deemtu duuf deemta kamishtas fanaan jechuu jira namni na bira jira. Hangaafa san irratti ilma namaa quufee an dhugaa naa himi feetaami. Wallaahi. Akkasii dhugaa keeti. Hogguu nama kana if biraa dhabde mataan si rabbashama. Wallaahi laazima hangaafa akkasitti hospitaala maali amma lubbuun tantee si bahu jirti jaan san ummaati yafaatu silkii keessa jira malee namni tokkichi na bira hin jiru ture bara. Duuf deemtaa kanaan jaa. Wallaahi laazim. Yoon wanni hundinuu yaani tawakkaltu alallah jee rabbii kan kee irratti hirkadhu deem jireenya kan kee keessatti. Rabbii kan kee irratti hirkattee gisa deemtee ilma namaas hin barbaachisu. An amma jireenya kiyya keessatti waan uumamuu fi waan dhufuuf illee wallaahi laazim ilma namaa hin barbaachisu. Mataa kiyyaaf baqidha. Waan irraa eegamu jireenya kiyyaa fi ilmootiyaaf ani baqidha jeetiyyaa ta'a. Yaa ilmootiyyaa amma lagiseedhaaf baati takka ganaa kan inni naaf irra dhiisee ati ni beekta. Amma namni akka waan naaf inni kam zamaan adda baaneen quba qabda fatu'ati. Amma baatii takkaaf haga kana qabuu dadhabee akkanatti namu ajandaadhaaf maali girgirii buusa. Ambarra ol ka'ee ajandaa uummata kanaa uumuu wallaalle. Garuu beekaaf. Yaani jechuun jireenya kan kee as gubbatti haasa'uuf hin jiru. Ani gaafa akkasnaan jaan san maaliif hiniifiin achiin deemee waan takka hin tahin. Maali erga nan hospitaala dhaqee namutu kaachina dhufee mi gaafa san atoonni jirta mataan keeti. Erga nan kophaa kiyya waan makiinaa keessa duuna fakkaate oksum billaa gaafa san kophaa kiyya taaksii keessa taa'ee deemee. Ala kulli haala ilma namaati irratti abdatanii jiraachuun hin barbaachisu. Mataa keetitti jireenya kan kee Rabbiin wakiila siif ta'ee deema. Tasanii achi namni sa'aatii gammachuu qabdu si biraan agarta. Ammaali hangaafa tana dura gaafa dhengadaa malee teessan maali haa lubbuun si bahu jirti jaan namni na bira jira ture. Haa lubbuun na bahuuf deemtu duuf deemta kamishtas fanaan jechuu jira namni na bira jira. Hangaafa san irratti ilma namaa quufee an dhugaa naa himi feetaami. Wallaahi. Akkasii dhugaa keeti. Hogguu nama kana if biraa dhabde mataan si rabbashama. Wallaahi laazima hangaafa akkasitti hospitaala maali amma lubbuun tantee si bahu jirti jaan san ummaati yafaatu silkii keessa jira malee namni tokkichi na bira hin jiru ture bara. Duuf deemtaa kanaan jaa. Wallaahi laazim. Yoon wanni hundinuu yaani tawakkaltu alallah jee rabbii kan kee irratti hirkadhu deem jireenya kan kee keessatti. Rabbii kan kee irratti hirkattee gisa deemtee ilma namaas hin barbaachisu. An amma jireenya kiyya keessatti waan uumamuu fi waan dhufuuf illee wallaahi laazim ilma namaa hin barbaachisu. Mataa kiyyaaf baqidha. Waan irraa eegamu jireenya kiyyaa fi ilmootiyaaf ani baqidha jeetiyyaa ta'a. Yaa ilmootiyyaa amma lagiseedhaaf baati takka ganaa kan inni naaf irra dhiisee ati ni beekta. Amma namni akka waan naaf inni kam zamaan adda baaneen quba qabda fatu'ati. Amma baatii takkaaf haga kana qabuu dadhabee akkanatti namu ajandaadhaaf maali girgirii buusa. Ambarra ol ka'ee ajandaa uummata kanaa uumuu wallaalle. Garuu beekaaf. Yaani jechuun jireenya kan kee as gubbatti haasa'uuf hin jiru. Ani gaafa